السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمدوتا في دبوتوتا وردفتوتا حليمة أوروتو ويلكام شمار كفوني هندي كيسنو على في كيسا نجيني كيسنا كاكاو بجراتني هندي كيسانو تيكا قدا أصوين جنة إجار دفتوتا كيا فيديو كيا كارا ماليني جتشون كيسانا هوروني ناقامان وردفاتورتن galatooma magalaan keessan dachaa haa ta'uu ammallee laayikii sheerii gochuun dagatina akkuma seentanii laayikii sheerii eegala viidiyoo kiyyaa isiniin jedha galatooma warroonni haaraa taatan asumaan garuma yuutub chaanaala kiyyaatti dabalamuu maatiinaaf ta'a isiniin jedha affeerraa kiyyaa egaa hordoftoota kiyyaa akkuma asirraa argitanii dhiqaa jira maaliif gaafa biyya keenya galle tokko yaadannoo nuuf ta'a jechuudha wanni viidiyoo irratti gadhiifame hin badullee yaadannoo namaaf ta'allee jechuudha hanga addunyaa tanarra jiranii addunyaa tanarra yoo deemanillee namni yoo waan gaarii dabarsee yaadannoo nama hundaati jechuudha namni kun yeroo jiru waan akkanaa dalagaa ture waan akkanaa dubbataa ture jechuun yaadannoodha rabbi umrii nu haa dheeressu nama waan gaarii dubbatee dabarsu rabbi nu haa taasisu nama waan yaadee waan hawwe kulli itti gahee hawwii boo rabbi nu haa godhu rabbiin biyya namaa kana keessallee nagaan nu haa galchu jireenyi biyya namaa dalaganii hin dhumatu jiruun duniyaa immoo 9-10 guutuu hima laffaana takka lamaan waggaa dheeraa lakkoofnee jirra biyya namaa kanatti wanni ani amma meeshaa dhiqaa irraa dubbadhee fi rabbiin hunduma kennafuuf yaada muraada nu haa guutu jaalannellee biyya namaa hin teennu osoo qananiin jiraattee osoo duniyaan akka gaariitti ilmi namaa waa hedduu barbaada wanni ulaagaaleen hundi guutamee jiraate wanni biyyarra nama baasu takka illee hin jiru hundi keenya wanta jabaattetu biyya namaarraa nu baase yeroo takkaa miti lammatattuu biyya namaatitti nu deebisa jechuudha kana maraa rabbiin gaafa gahee isinii dubartii mana teettanii waan isinirraa eeggamu dalaydan malee nama biyya namaa keessa faca'ee umrii guutuu fixee jiraatu miti nama mana ofii keessa gattaa'ee ilmaan guddifatee jireenya ofii waa dalagatu rabbi nuun haa jedhu walaakin jaalanneeti miti ilmoo keenya dhiifnee biyya keenya dhiifnee wanni biyya namaa kana teennufi rabbi nu maraaf haa laafisu wallaahi wajjiin biyya namaa duuda nama kutaa kalee nama fida walaakin namni goonuun jiru rabbi nu haa laafisu kuni carraa kenna rabbi nu haa laafisu biyya teenyallee rabbi haa duroomsu biyya teenyallee rabbi nagaa haa godhu osoo biyya teenya haftaamii taate osoo biyya keenya dalagaan jiraate mana keenya gatteenne ilmoo teenya bira gatteenne ganama yoo dalagaa deemne galgala mana keenya gallaa jechuudha biyya namaa kana keessatti ganamallee dhaabatteetumaan dalayda galgalallee dhaabatteetumaan dalayda yeroo dirri kan kee lafa si ga'u yeroo ati hirriba raftu qofa jechuudha hirribni sunillee sa'aatii muraasa jechuudha osoo biyya keenya taate akkuma isaanii kana hirribni sa'aatii qaba hojiin sa'aatii qaba ka sarratanyaa kun immoo hojiilleen sa'aatii hin qabu hirribnillee sa'aatii hin qabu jechuudha waan muraasa wanni marti hojiin garuu sa'aatii 24 dalagamaa hirribni sa'aatii muraasa rahaan hin jiru dhibamtuu dhibame jettee gattaa'uun hin jiru dadhabdu dadhabettee gattaa'uun hin jiru nukuun martuu dhiinuma beekna alhamdulillah ala kul haal rabbiin dandeettii ofiitiin nu jabeessee nama kana hundaa dandeetiniin dalgatee ufseetiniin sadarkaa ilmi namaa of jijjiiru geenne alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u osoo dadhabne wanni jijjiiramnu takka illee hin jiru biyya namaa kanatti nama dalagate malee ka dhibame gad darbamaa ka dalagaan dalayne ofirraa geggeessanii jechuudha walaakin rabbi nu haa laafisu isatu nu quwwaa nuuf dandeettii nuu kenne alhamdulillah dandeettii kenna miti dandeettii rabbiitini dalagannee hoggaa dheeraa kana waa hunda ufsinee dandeenye namni biyya namaa jiru wanti maqaan isatti ba'u maqaa dhibba akka itti jiru isumatu beeka isuma as ga'etu beeka jechuudha ka biyya namaa jiru isatu ulaagaalee hunda waan hunda argee sirritti namaaf hubataa jechuudha nama biyya arabaa yoo jedhan maqaa hedduutu itti bayaa jechuudha nama tokkoof lamaa fi tan acha tokkochaa fi foon ajaayaa jedhanii mammaaka oromoo mammaakan jechuudha nama badaa tokko yoo argan nama waa balleessu tokko yoo argan nama waan qaanfanne waan saalfanne tokko yoo argan bakka waluma qabanii dhalaa biyya arabaa kana maqaa hedduutu itti bayaa jechuudha kanaafi maqaan hedduu yeroo nutti ba'u maqaan hedduu yeroo nutti muggaafamu
dhalaa biyya Arabaa maqaan walitti nu qaba jechuudha. Dhalaa biyya Arabaa yoo jedhamu nu hundi keenya biyya Arabaa jirra. Maaliif kana kaase yaa hordoftoota kiyya beektu? Rabbi nu haa laaffisu wallah amrii kulli rabbiin nuuf haa laaffisu. Wanni kana kaasee fi samoona kana dhiyoo tana miidiyaa irratti jecha ustaazaa kan Oromoontu jira jecha ustaazni jedhe keessatti jechuudha. Namoonni waggaa 8 waggaa 10 ta'an birriin isaanii eessa dhaqee ammallee birriin isaanii eessa dhaqee ammallee wanni biyya galuu didanii biyya namaa ta'anii fi amma waan isaan dubbatan san dubbachuullee safuullee qaanillee jechuudha. Namni yoon saalfanne uma arge dubbataa jechuudhaan ustaaza ta'eefillee fi waa irran taruufi jechuudhaan akka kiyyatti ustaazallee yoo ta'e ustaazni waan tokko itti yaadee dubbataa jechuudha. Inni ustaaza ta'eef irran taru jechuudha. Nama lamaa fi nama sadii fi dhalaa biyya Arabaa hunda walitti qabanii jechaan taana jedhaniini dubartiin tuni namni biyya Arabaa jiru kuni yoo nama lama sadii taate nama 4-5 takka taate garaa jabaattee tanii birrii ofii kaayattee durriyetti yookiin durriya kennitee yookiin kaayattee yookiin waan biraa gootee balleessitee nama muraasa jechuudha. Irra caalaan isaa karakkataa gargaaru kan masgiida kennatu kan maatiin ofiitu waa meeqa nama eeggata. Manni kan kee as jira. Haadha abbaan kan kee sirra waa eegan obboleeyyan kee sirra waa hajamani osoo eebaluu kiyya eessuma kiyya akaakayyuu kiyya haadha tiyya abbaa kiyya maalii kiyya osumaa jennu biyya namaa kana keessatti umriin nurraa dhumaa jechuudha. Akka itti nu jirru numatu beekaa jechuudha. Walaakin ka dalagellee ka jechi isaan jedhan kanallee ka dalagu ofii jechi hojiin isaan jedhan kuni tokkoffaa umrii namaa gabaabsaa lammaffaa rabbiin birattillee haraama. Yoo kan of qabuu hin dandeenye immoo biyyuma galanii waan fedhan dalaguu biyya dhiirsa ofii wajjin jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya nuyi biyya Arabaa kana badaa tokkoo fi badaa 2-3 jecha hunda keenya maqaa waliin nu qabama. Walaakin I don't care nu achi yoon jiraatin waan namni maqaa dhalaa biyya Arabaa balleessu kana yoo nu kaayoo san hin qabaatini abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe of duuba wanni nu deebisu takkallee hin jiru jechuudha. Warroonni kaayoo akka isaan jedhan kana keessa jirtanii tokko mindaa dhoorgatanii rakkateeti malee jaalateeti miti. Tokko duniyaa isaa eessumni yookaan warri yookaan abbaan manaa yookaan obboleessi dhoorgateeti carraa biraan qabu biyya namaa eega duniyaa san dhabe galee rakkatturra galee biyya keessa cinqamurra jedhetini biyya namaa taa'aa. Tokko immoo manuma ijaaru kana yoo geeffamuu fi dide biyya namaa ta'a. Tokko immoo osoo ibaluu kiyya jedhee nama gargaaru duniyaan isaa walitti qabamuu fi diddee gara ishiin dha'iteen arganii har'a gala boru gala yoo jedhe namni galuu fi waa harkatti qabachuun isa barbaachisaa waan boru yoo gala ittiin socho'u kanuma wanni biyya nama teessisu mana tokko yoo ijaaran qalbii ittiin geessanii osoo manumaa xumurteetanii mee qalamiimaa fi balbala biyya galee itti galcha yoo jette balbaluma takkaayyuu itti galchuu hin dandeettu jechuudha. Jireenya biyyaa ulfaata kana keessatti jechuudha. Kanuma ka biyya namaa nu teessisu hatta kushiinaa geessuu hin dandeettu jechuudha. Biyyatti yoo galte kushiinaa geeffatuu hin dandeettu jechuudha. Maaliif dalagaan hin jiru ka dhiirallee ka shamarallee dalaganillee harkarraa gara afaanii jechuudha. Gibira jira, qaraxa jira, waa hedduu jira. Birrii maalii jedhanii rakkoo adda addaatu jira jechuudha. Biyya keessa kun hundaa osoo beekanii dhalaa biyya Arabaa jedhanii dhalaan biyya Arabaa ba'aa eenyuun hin dandeente. Kanaaf I don't care abbaan fedhe yoo jedhe nama rakkataa gargaaru, nama masgiida gargaaru, ijaaru, nama haadha abbaa ofii gargaaru, nama obboleessa obboleettii ofii rakkataa biyya keessa hedduu rakkoo baase rabbii gaditti alhamdulillahi jechi namaa nu yoo achiin jiraatin kaayoo namni namaan nuun jedhee maqaan nu moggaasan yoo hin qabaatin warri kaayoo san qabdanillee akka isaan jedhan kana harkaan akkas gootanii ka jedhan kanallee an afaanillee nan dubbatu wallahi giddi manna dubbise malee
tokkoffaa namni waan akkanaa dalage nama zinaa dalageen homaa garaagarummaa takka illee hin qabu. Zinaa dhiyeessuuf yookaan birriif jecha abbaa manaatirraa fagaatanii waan hin taane haraama dalagaa jiraachuu mannaa birriin sun nama haftee yoo qaama ofii of qabuu hin dandeenye of obsuu hin dandeenye biyya galanii ibsa abbaa warraa ofii wajjin jiraatutu caalaa jechuudha. Namni harkaan kana dalagu nama akka nama zinaa dalageen homa takka haraama akkuma nama zinaa dalageetitti laakkaa'amaa jechuudha. Ammallee umrii nama gabaabsaa. Kanaaf warreen waan akkana kana dalaydanii ustaazni maqaa akkanaa moggaasanii of qusadhaa umrii keessan isin gabaabsaa. Rabbiin biratti illee gaafii guddaadha namni zinaa dalagu ni beeytanii rabbi biratti gaafii guddaa qaba. Rabbiin kana hundaa najaa jalaa nu haa baasu. Namni obsuu hin dandeenye biyyumaatti taa'uu gara biyyaa galuu yoo lakkii obsee dalagadhee hagaafatu ulaagaa naanqate guuttadhutti obsee dalagadhee waan ittiin dalagadhu walitti qabadhee galaa jettanii of amansiistanii biyyumaa bahuu qabdanii jechuudha. Kaas jirtanii ka of qabuu dadhabdanii obsitanii ka dadhabdanii gara biyyaa galaa isiniin jedha waan akkanaan dalaginaa. Warri kun ka osoo dalagatu quba hin qabne maqaan hedduu walitti nama qabee nama arrabsamu waa hunda I don't care jedhaa jiraadha jechi kun isinitti hin dhagaminaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kee viidiyoon kee akaarraa kana fakkaata. Wanni hiikaa dhiqaa haasa'ee fi waan nu keessa jiru hin arganii arraba maqaa nu moggaasanii kanaaf irraa dubbadhe. Inshaallah rabbiin nama biyya fi muraada guuttatee galee biyya ofii dalagatu rabbi nu haa taasisu. Rabbiin biyya teenya nu haa duroomsu. Osoo biyya teenya duroomte hawwii biyya namaa hin qabnu uffatuun hawwii nuu ta'ee gabbaanee qilleensa fudhatuun hawwii nuu ta'ee akkan ilmi namaa waa hedduu barbaadutti godhachuun uffatuun dibachuun waan feene godhachuun hawwii nuu ta'eetiniin maatii keenya arguun biyya keenya arguun bashannanuun qilleensa arguun hawwii nuu ta'ee kun hundi maaliif sababa jireenyati malee osoo nutti tolte biyyuma teenya keessa dalagannee bashannannee uffannee nyaannee akka feenetti jiraachuu feena. Kushiinaa namaa keessatti akka kaleen dhukkudutti duudiin dhukkudutti waggaa dheeraa jiraachuun barbaannu rakkina kana maraa akka dandeenyu nu taasise ustaaza dhiifama jechi kun sirrii miti. Nuhi waa hedduu gadi of qabee biyya namaa kana keessa jiraatu maqaa akkanaa moggaasullee sirrii miti. Warra waan akkanaa dalagu osoo jettanillee keessaa footanii akkasii shamarri biyya arabaa hoggaa 8 turtu ka hoggaa 8 turu isaaban qabu 8 miti 10 turaa jira. Maaliif manni ijaaramee hin geessamuu fi akkuma amma reefi jedhe kana waa hedduu isa rakkisee biyya namaa isa teesse malee wallaan hundi keenya ka duudiin dhukkubne hin jiru ka kaleen hin dhukkubne hin jiru ka duudiin dhukkubne hin jiru. Namni sila wayii fayyaa ofii namaa caale wanni fayyaa ofii namaa caale hin jiru sababa jireenya kanaati. Kanaafi an kana dubbachuu barbaade gisee silaa yaa rabbi jettanii rabbiin jala harka qabattanii du'aayii nuu gootanii yaa rabbi biyya teenya tana duroomsi nagaa nuu buusi akka dubartiin teenya galtee biyya ofiitti dalagattu umriin isii biyya namaatti irraa dhume gaaf isiin duniyaa walii qabattee galtu yeroon isiin ilmoo godhattu irraa deeme jettanii silaa ka du'aayii nuuf gootanii isin faallaa dadhabbirraan dadhabbii nuu dabaltanii jechuudha. Abshir rabbiin dadhabbii keenya bu'aa bahii keenya akkamitti waa mara dandeenye akka jiraannu rabbiin nu arga. Rabbiin kana keessaa nu haa baasu inshaallah. Gaafa rabbi jedhe tokko inuma baana kana keessa gizeen islaanu gallee ilmaan keenya godhanne ilmaan guddisuun humna nama gaafata. Humni keenya biyya namaatitti dhumeetiin hin jira jechuudha. Sababa duniyaa rabbiin kana hunda gahee nuun haa jedhu. Namni ganaa galee ilmoo godhatu barbaadu namni ganaa ilma guddisu waa meeqa isa eeggata humna barbaada. Ilma sukkuumuun ilma nyaachisuun ilma guddisuun humna barbaada. Nu humni keenya biyya arabaatti nu dhumee jira. Yeroo du'aayii namaa godhanii yeroo gara rabbi tawbaa deebi'anii yeroo rabbiin araarama gaafatanii qiyaamaan waa hunda nutti argisiisaa jira guyyaa guyyaanii. Yeroon kun yeroo du'aayii walii godhanii yeroo dhiifama ol gaafatanii gara rabbii ofii deebi'a malee yeroo maqaan taane ammallee waliin laxxafanii miti. Akkasii hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bye bye.